Ashamaa akkam jirtu, kun grade 10 geography unit 2 dha. Unit 2 is the physical environment of the world and Ethiopia jedha. So unity kana keessatti bal'inaan kan laallu waa'ee qaamolee fiizikaalaa addunyaa irratti argaman akkasuma Itoophiyaa keessattis kan argaman irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha unitiin kun. Section 2.1 jalatti immoo the earth and the universe kan jedhudha. Lafti yuunivarsii keessatti maal fakkaatti, akkamitti uumamtee fi wantoota akkamiif keessaa qabdi kan jedhu bal'inaan sekshinii kana jalatti ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti yuunivarsiin maa'inni? The universe is the totality of space, radiation and matter. Universe kan jennuun walitti qabaa hawaa dabalatee akkasuma raadiyeeshinii maatariichi keessatti argamu. Wanti kunniin hunduu walirratti maal jedhama? Universe jedhama jechuudha. The things in the universe are known as heavenly bodies. Wantoonni yuunivarsii kana keessatti argaman immoo heavenly body jedhamanii beekamu jechuudha. Heavenly body kan jennuun plaanetota, comets, asteroids, wantoonni hawaa keessatti argaman kunniin hundiyyuu heavenly body jedhamu jechuudha. These heavenly bodies include heavenly body kan jedhamu kunniin yookiin qaamolee hawaa keessatti argaman jechuudha. Maal of keessa qabata? Stars, comets, meteors, planets and their satellites. Akkasuma asteroids illee ni dabalata jechuudha. Qaamoleen hawaa keessatti argaman kan akka urjiilee, comets, meteoroids kan jedhaman plaanetota akkasuma saatalaayitiilee isaanii wanta akka baatiis dabalatee jechuudha. Akkasuma asteroid yookiin plaanetoid kan jedhaman jechuudha. Tokkoon isaanii maal akka ta'an wajjin laallaa jechuudha. The stars are very many in numbers. Urjiileen lakkoofsaan baay'eedha jennuun jedha. Stars are usually studied in terms of galaxies. Waa'ee urjiilee kan qo'annu yeroo baay'ee galaksii irratti hundaa'uudhaan. Galaksiin immoo maa inni yoo jenne, each galaxy contains billions of stars. Galaksiin tokkichi urjiilee biiliyoonotaan lakkaa'aman of keessatti qabata jechuudha. A galaxy is a large group of stars jechuu ni dandeenya. Kanaafuu galaksiin walitti qabama yookiin garee urjiileeti jechuun ni danda'ama jechuudha. Galaksii tokko keessatti urjiilee biiliyoonotaan lakkaa'amantu argama waan ta'eef. The Milky Way is our galaxy. Galaksiin nuti irra jiraannu immoo Milky Way jedhama jechuudha. Inni kun qabxii ijoodha. In the Milky Way there is only one solar system. Milky Way keessatti yookiin galaksii nuti keessa jiraannu kana keessatti solar systemii tokko qofatu argama. Solar systemiin immoo maa inni? This solar system consists of the sun in the center and 9 planets revolving around it. Solar systemiin kun sirna soolaaraa kan jedhamu jechuudha. Walakkaa isaatti aduu kan qabuu fi akkasuma plaanetonni 9 kan irra naanna'an jechuudha. Walakkaa irratti ta'uudhaan plaanetonni 9 kan irra naanna'an kun sirna soolaarii jedhamuudhaan yookiin solar system jedhamuudhaan beekama jechuudha. Plaanetonni 9 ta'uutu ibsama jechuudha kitaaba kanarratti. Haa ta'u malee yeroo baay'ee plaanetota 8tu beekama. Akkuma kitaaba irra jirutti qabanna. The Earth and other planets are in continuous movement. Lafti nu irra jiraannuu fi plaanetonni biraas sochii walitti fufaa ta'e irra jiru nuun jedha. All planets are different in size and distance from the sun.
Pilaanetonni hundiyyuu hangaa fi akkasuma fageenya isaan aduurraa qaban garaagarummaa qaba. Hangi Jupitariitii fi hangi lafaa wal qixa miti. Akkasuma fageenyi isaan aduurraa qaban garaagarummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf aduutti aanee kan jiru Meerkuriidha. Itti aansee immoo Veenusii, itti aansee immoo lafaa jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan adada duubatti deemaa deemuun raadiyeeshin dabalaa deema. Kana jechuun fageenyi isaan aduurraa qabanis dabalaa deemaa jechuudha. The path each planet follows when it moves around the sun is known as orbit. Daandiin pilaanetonni yommuu aduurra naanna'an qabatanii deeman kun orbit jedhamuudhaan beekama. The orbit is elliptical in shape. Daandiin orbitii kun daandiin pilaanetonni irra naanna'an kun jechuudha. Daandiin pilaanetonni qabatanii irra deeman kun geengoo miti. Sheeppii akkamii qaba? Sheeppii ellipti ta'e qaba jechuudha. Akka killee fakkaata jechuudha. Sheeppiin ellipti jennuun kun. Kanaaf orbitiin sheeppii akkamii qaba yoo jedhamne elliptical shape jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf aduun walakkaa kana jirti haa jennu. Itti aanee immoo Meerkuriin jira, Veenus fi lafti jira. Pilaanetonni biraas haaluma kanaan jiru jechuudha. Kanaaf daandiin isaan irra deeman kun maal jennee jirra? Orbiiti. Orbitiin kun immoo geengoo osoo hin taane elliptiidha. Elliptii jechuun bifa killee kan qabudha jechuudha. Haala kanaan kan jirudha. Kanaaf sheeppiin isaa elliptical shape ta'uu qabachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Itti aansee immoo kan laallu key terms yookiin jechoota baay'ee barbaachisoo ta'an kan beekuun nurraa eegamu jechuudha. Gaalaksii fi Milky Way laallee jirra maal akka ta'an. Comets, meteors, meteorites fi asteroid yookiin planetoid kan jennuun kunniin immoo maal akka ta'an laalla jechuudha. Qaamota jalqaba irratti kaasnee turre kan heavenly body jedhamuudhaan beekaman jennee turre sanniin jechuudha. Yookiin qaamota hawaa keessatti argaman jennee kaasne kunniin maal akka ta'an hubachuu qabnaa jechuudha. Jalqaba irratti gaalaksiin akkuma reefus kaasee ture group of stars yookiin walitti qabama urjiileetu gaalaksii jedhama. With a definite patternii dhaabbataa ta'een. Milky Way kan jennuun immoo gaalaksii nuti keessa jiraannudha. Kan milkii jedhamee beekamu jechuudha. Gaalaksiileen hedduutu jira by the way. Sanniin keessaa kan irra jiraannutu Milky Way jedhama. Milky Wayin kun immoo solar systemii tokko qofa qaba. Innis sirna aduun walakkaa irratti jirtuu fi pilaanetonni 9 irra naanna'anidha. Solar systemiin jennee ilaallee jirra. Kanaaf Milky Wayin solar systemii tokko qofa qaba. Gaalaksiileen biroo immoo tokko olis qabaachuu danda'u jechuudha. Milky Way is broad, bright band of stars encircling the sky. Baay'ee bal'aadha jechuudha Milky Way kan jennuun. Akkasuma ifa kan qabudha fi urjiileen kan keessa naanna'anidha jechuudha. It consists of 100 billion of stars. Milky Way kun walitti qabama urjiilee yookiin gaalaksii nuti keessa jiraannudha jennee jirra. Gaalaksiin kun urjiilee baay'ee akka qabu jalqabayyuu kaasnee turre. Kanaafuu urjiileen Milky Way yookiin gaalaksiin nuti keessa jiraannu kun baay'inni isaanii biiliyeena 100 ni ta'u jechuudha. Biiliyeena 100 jechuun baay'ee guddoo ta'uu isaa nutti mul'isa jechuudha. Comets kan jennee jalqaba irratti kaasnee turre immoo heavenly body yookiin qaama hawaa keessatti argamudha jechuudha. Revolving round the sun.
aduurra kan naanna'udha jechuudha. Qaama hawaa keessatti argamu ta'ee kan aduurra naanna'u jechuudha. Consisting of solid nucleus and luminous gaseous tail. Nucleusii jabaa fi akkasuma luminous kan aaraa fi akka boba'uu waan akka boba'uu qabaa jechuudha. Yeroo aduutti kalaa adeemu isaa wanti koomeetiin kun baay'ee ho'aa, kanaafuu aaraa fi ibidda qabaataa jechuudha yeroo aduurra naanna'u kanatti. Meteor kan jennuun maal akka ta'e yoo ilaallu immoo it is shooting star, urjiilee furgaggeeffamuu kan jedhaman kanneen jechuudha meteor kan jennuun. Innis a fragment of solid matters which enters the upper atmosphere from outer space. Fragment jechuun wanta wayirraa cabee wayiiti jechuudha. Maatarii wayirraa cabuudhaan kan gara atmosfeeriitti seenu, ispeesii yookiin hawaa irraa gara atmosfeerii lafa marsee jiru kanatti gadi seenaa jechuudha. Urjiilee furguggeeffamuudha jennee jirra. Hawaa irraa furguggeeffamuudhaan gara atmosfeerii lafa marsee jiru kanaatti seenu. Haa ta'u malee lafa hin qaqqaban. Maaliif akka ta'es ni ilaalla. Meteorites kan jennuun immoo meetiyoorii wajjin wal fakkeenya guddaa qaba. Dhakaa baay'ee hangi isaa guddaa ta'e yookiin immoo mineraaliidha jechuudha. Similar to a meteor. Meetiyoorii kanaan wal fakkeenya kan qabudha. Haa ta'u malee it is so large that it does not disintegrate. Baay'ee guddaa ta'uu irraa kan ka'e akka meetiyoorii kanatti caccabee kan hafuu miti jechuudha qilleensa keessa irratti. But reach the earth's surface, gara lafaatti bu'aa jechuudha meteoraayitiin kun jechuudha. Gara lafaatti ga'a. Maaliif hanga guddaa qaba. Caccabee gara daaraatti jijjiiramee qilleensa gubbaatti yookiin atmosfeerii gubbaatti kan hafu osoo hin taane gara lafaatti kan gahudha. Garaagarummaan isaanii inni guddaanis isa kana. Inni biraa asteroid yookiin planetoid jedhamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Inni kun a minor planet, plaanetii xixiqqoo kan ta'edha jechuudha. Revolve round the sun between orbits of Mars and Jupiter. Aduu irra kan naanna'udha jechuudha. Inni kunis akkuma pilaanetii ta'ee garuu baay'ee xiqqaadha. Dhagaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Inni kun kan inni naanna'us orbiitii Maarsiitii fi Jupiterii gidduu naanna'a jechuudha. Wanta gammaa laalle kana fakkii kanarraa yoo laalle baay'ee salphatti hubachuu hin dandeenya jechuudha. Caalatti immoo kitaaba tekstii buukii irra fakkiin isaa ni jira jechuudha. Jalqaba irratti meteor kan jennuun a streak of light seen when meteorites a meteoroid heats up in the atmosphere. Yemmuu meteoroidiin qilleensa keessatti ho'a isaa dabalu streak of light ifa wayii kan agarsiisu jechuudha. Samii keessatti kan atmosfeerii keessatti kan mul'atudha jechuudha meteoriin kun. Meteoraayitiin immoo meteor fragments that reach the ground. Fragmentii yookiin meteoriin kun osoo hin gubatee qilleensa keessatti hin dhumatin jechuudha. Yeroo gara lafaatti ga'u meteoraayitii jedhama. Meteoriin osoo atmosfeerii keessatti hin hafin sababa hangi isaa guddaa ta'eef yommuu lafa qaqqabutti meteoraayitii jedhamuudhaan beekama jechuudha. Inni biraa asteroid kan jedhu kan amma laalle kana jechuudha. Xumura irratti innis rocky body smaller than planet that orbit the sun. Qaama dhagaa garuu pilaanetota irraa xiqqaa kan ta'e kan akka lafaa, Maarsii, Jupiterii caala kan xiqqaa ta'e jechuudha.
akkasuma inni akkuma pilaanetotaa kana aduurra naanna'aa jechuudha. Orbit the sun aduurra kan naanna'udha jechuudha. Bifa fakkiitiin yoo ilaalle caalatti ifaanuu ta'a jedhee waan yaadeef jechuudha. PDF kana yoo ni barbaadan ta'e description box jalatti attach isiniif godha. Telegram irraa buusachuu ni dandeettu. Videoon kun baay'ee gabaabaadha. Yeroo itti aanu the origin and the structure of the earth part 2 keessatti ilaalla. Hanga xumuraatti waan na faana turtaniif immoo baay'ee galatooma. Nagaan tura.